Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoonni maatii Abdurriitich miidiyaa chaanaala Oromooti chaanaala barnootaati waan ta'eef Oromoon marti kan viidiyoo kana laayik sheer sabskiraayib koomaant godhee jalqaba laayik gootu malee akka viidiyoo kana hin jalqabneen hadaraa siddaama koomaantiis gaggaarii akka achi barreessituu fi waan adda addaa barnoota adda addaa guyyaa guyyaatti akkasii ga'uuf like share subscribe goote iddoo beelii irra tuyxee jechuudha all irra haatee barnoonni nuti yeroo hunda gadhiifnu yeroo yerootti hatattamaan akkasii dhaqqabuuf shoora kana taphadhu nu cinaa dhaabbadhu siin jennaa barnoota kana tola harkattaa like share sittiin ulfaatinii nama miliyoona meeqaatu daawwataa namni kumni meeqa kudhan daawwatee miliyoona laayikii kudhan achirra haayee biraa deema kun gaarii miti waan Oromoo miliyoona 60 irraa eegamuu si miti. Hadara like share subscribe comment godhi nu jajjabeessi nu cinaa dhaabbadhu akka nuti barnoota biraatiin si cinaa dhaabbadhu nu godhi isiniin jecha unit 1 economics grade 9 economics kutaa 9 jechuudha part 2 addan baane ifa nuun taane nuun galle jettanii comment irratti yeroo baay'ee ibsitanii chapter 1 part 1 fi part 2 irra deebi'ee isinii ibsuudhaaf dirqameetiin jira jechuudha. Haala kanaan koomaantii keessan laaleetiin an fedhii keessan eegaa isin garuu like share subscribe koomaantiin isinitti ulfaattee barumsa kana naarkaa ofiisu jirtan jechuudha. Haala kanaan part 2 waliin laallee kun haga chapter 6tti deementiin jira waan ta'eef kutaa itti aanu isteeppii itti dhaabne irraa kaafnee barnoota keenya waliin oofnaan isiniin jaa barnoota waliin turtii gaarii qabaadhaa. Beeksisni numa dhufa. Beeksisni dhufuun dalagaa isaatii irraa deebina akkana goone. Branch of Economics irratti dhiifne jechuudha. Asirratti dhaabne. Yeroo darbee asirratti dhaabne. Konseptii irra isinii tuqeen waan amma dura barsee waan hin jiruuf isa kana irratti briefly adda baaftanii asirratti immoo konseptii qofa isiniif akka isiniif galuuf qofa tuqeen biraa dabarfadhaa jechuudha. Sirriitti na hordofa. Branch of Economics. Branch of Economics. Damee Economicsiidha. Dameen Economicsii bakka lama qoonneeti laallee jechuudha. Innis tokkoffaan MI fi inni kun MA. Maakiroo hojjennuu fi maayikiroo jechuudha gabaabumatti. Bakka mee qoonnaa bakka lama qoonneen laallee waan kanaa asirratti. Branch of Economics. Damee Economicsii bakka lama qoonneen laallee inni tokko maayikiroodha. Inni kun maali? Maakiroodha jechuudha. Amma maakiroon maali? Maayikiroon maali? Addaaniin takka briefly discussii godha nagala deemi hordofi. Ifitti hin taphatin. Sirriitti yoo nagala deemtee hordofte sirriitti adda siif ba'a. Yaada waan siinjuu kana sirriitti ifa baaseetiin adda siif baasa. Ifa baasee waan adda siif baasuuf na hordofiin siin jaaramma. Kana jechuun maali? A field of scope of economics. Economic grows rapidly and the same encompass wide in the range of them. Kuni gama gabaabumatti maali haala scope mul'ata isaa yookaanis economics kana keessatti jechuun grow rapidly bal'inaan jechuudha kan waa'ee isaan kanaa kan ibsu asirratti maali kan nutti agarsiisudha jechuudha. Bal'ina dinagdee saffisaan akka guddataa deemuu waan takka irratti dhaabbatee jechuudha. Wide range of them kan nutti agarsiisu jechuudha. According different new branch of subject is emerged over what? Over time. Yeroo yerootti jechuudha. Jijjiirama yeroo kan nutti agarsiisu jechuudha. Gabaabumatti dameen lamaan kana gad dabarfannee haalaallu. Barnoota kaan isa kaan irratti sirriitti adda baafnee jirra jechuudha. Asirratti branch of economics. Branch of economics. Modern economics on what? In the however the order of hand built on to major. Major ilama konne. Major branch. In is micro and macro. However, foundation of the modern economics reset on to major branch. Maal qaba? Branchii lama meejarii qaba jechuudha.
namely in macroeconomics and what? Micro. Maqaan isaanii isaan lamaan maali? Macro and micro. Wanni kun ammaas yuunivarsiitiis akkanumatti barnoota of dandeetee bakka lamatti addaan qoodamee si dhufa jira jechuudha. Maakiroon fiildii of dandeesse takka taatee maakiroonis sabjektii of danda'e takka taateeti achirratti mul'atti jechuudha. Kanaaf waan hin ansiinjuu amma sirriitti gadi fageenyaan narraa dhageeffadhu. Inni tokkoffaadha. Maali? MI kan jenneen san jechuudha. Maayikiroo kan jenneen san jechuudha. Microeconomics is concerned with economic behavior of individual decision-making units such as household, firm, and government, and what? Their instruction of an organization through markets and industry. Qabadhu gaasirratti macroeconomics jechuun jechuudha. Macroeconomy jechuun concerned with economic behavior of individual decision making unit dha jechuudha. Inni gabaabumatti maali? Individual decision making unit jedhamee yoo kan si dhufu ta'e eenyu inni? Individual decision making unit such as household firm in the government dhaabbata kamii keessatti jechuudha. Dhaabbata dhuunfaatis haa ta'u dhaabbata mootummaallee haa ta'u inni dhuunfaan guruppiidhaan ta'us kan hojjetamu sun maali? Dinagdee xixiqqaa jechuudha. Wanti kun amma dinagdeen xiqqaan akkasii kun jechuudha. Dinagdeen xiqqaan amala dinagdee kutaalee murtii kennanii fakkeenyaaf akka mataa isaaniitti waan tokko dhaabbata tokko kaampaanii tokko hundeessanii guruppiin tokko kaampaaniin sun waan mataa isaatiif waan murteessu murteesse akka mootummaattis walqunnamtii fi jaarmaalee isaanii keessatti karaa gabaa fi industiriitiin irratti jechuudha. Imaammata isaanii kana keessatti waan takka mataa isaaniitiin muranii murteessuun isaanii murtoo mataa isaanii akkaataan isaan itti kennan sun itti agarsiisan sun maali? Dinagdee maayikiroo yookaanis MI jenneen san jechuudha. Wanta dhuunfaati wanti kun amma kaampaaniis haa ta'u mootummaas haa ta'u wanta dhuunfaan namni tokko waan gareen takka murteessitu jechuudha gabaabumatti. Waan gareen takka murteessitu individual decision making unit dha bakka gabaabumatti. Wanni kun maali? As keessatti maakiroo jennaan jechuudha. Gartee waa isuma takkicha san irraa qabadhu dabarfadhu. Gabaabumatti san qabadhu irraa dabarfadhu. Example. Example maaltu jira? Example. An economic activity consumer producer firm of industry the what? Income of individual galii keessattis individualidha in determination of price of various products and the factor of what? Production. It is for under the scope of macroeconomy. Garte? Asirratti wanni akkasii kun maali? Wanta dhuunfaadhaan murteeffamuu danda'u jechuudha ilma namaa kamiyyuu biratti waan ifatti adda bahamee jiru jechuudha gabaabumatti. Kunneen maali? Fayyadamtoonni oomisha yookaanis dhaabbata indaastirii tokko keessatti namoota dhuunfaan waan takka murteessuu gatii waan sanii murteessuu yookaan magaalaa waan tanarra dhaabbatanii wanta murtee kennuu yaada mataa isaaniitti jijjiirama yookaanis magaalaa kanaa haala kanaan godhanna jedhanii irra mari'atanii marii isaaniitiin waan san muranii murteessuun san maali? MI yookaan maayikiroo ikoonoomii jechuudha gabaabumatti. Dabarfadhu. Barnoota dabir keessa sirriittiin adda baasee jira waan ta'eef achirratti bal'inaan hubatta. Asirratti koonseptii qofaan sii kennama. MA yookaanis maakiroo. Koonseptiin as keessaa qabattu wardiin ati qabattu hamii siifin hima ni dhageeffata. Macroeconomy is the branch of economics that deal with effect and consequence of the what? Aggregate behavior of all decision making unit and economy. Garte? Dhageeffadhu siifin hima. Macroeconomy is branch of economy. In damee economics kana keessa that deal with effect and consequence of aggregate behavior. Aggregate behavior all decision making unit of an economy. Waan akka biyyaatti jechuudha. Wol bakka gabaabumatti inni
wool jechuudha. Akka biyyaatti yookaanis akkuma walii galaatti wanta mootummaatis ta'ee waan fedhe haa ta'u wanti ati murtee walii murteessitan sun jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma isa kaanii gabaanis dhuunfaa waan takka murteessitu jechuudha. Guruupiin biyyumaa waliin murtee takka bakka biyyaa waliin fudhachuu gabaabumatti. Dinagdee maakroo keessatti jechuudha wanni ati asirratti hubachuu qabdu maali? Walumaa galatti kutaalee murtii kennan kamiyyuu keessatti dinagdee tokko keessatti kan mul'atan keessatti inni walitti dhufeenya jijjiiramoota dinagdee waliigalaa kan adda addaa gidduutti kan jiru hundaa'u keessattuu maali? Mootummaanis haa ta'u isaan hundinuu maali? Agrigeet beevariidhaan waan takka murteessan jechuudha. Irra walii galanii waan biitirra walii galte jechuudha bakka gabaabumatti. Wool akka biyyaatti wanni murteen irratti walii galame sun maali? Maakroo ikoonomii jennaan gabaabumatti. Isa kanaan qabattan sirriitti adda baasaatii kanaan qabadha. In other word jecha biraatiin yoo ibsinu examine in the interrelation among of the various aggregate economic variability jechuudha gabaabumatti. Maali? Aggregate kan waliin jechuudha gabaabumatti. Wool kan jenneen jechuudha. Aggregate economic variable wanta waliin jechuudha. Hariiroo irratti wanta ilmi namaa hundirra waliigalee akka biyyaatti biitii takka mootummaas haa ta'u murtee biitii takkarra waliigaltee saniin waan san hojii irratti hiikuun amala dinagdee maakirooti jechuudha gabaabumatti. Isa keessatti maal qabatta? Aggregate behavior in decision making unity qofa keessaa qabadduun hin jaan. For example akka fakkeenyaatti yoo hallaallu ta'e maali? Total employment gartee total output, national income, total investment and total consumption isaan kana hunda isa keessa laallaa macro economy keessa laallaa jechuudha. Gabaabumatti wanneen kun maal isaanii? Fakkeenyaaf galii biyyoolessaa galii waliigalaa jechuudha fakkeenyaaf jechuudha. Ammallee hojii waliigalaa ammallee maali? Investimentii waliigalaa fayyadamummaa waliigalaa isaan kunii fi kan kana fakkaatan hundinuu maali? Amala dinagdee maakirooti jechuudha. Haala kanaan isaan kana kun kan maakiroon isa waliin irratti muranii murteessan kun ammoo kan dhuunfaadhaan dhaabbanni tokko yookaanis mootummaan tokko yookaanis ilmi namaa tokko yookaanis guruupiin tokko irra muree murteessu jechuudha. Garaagarummaan isaanii isuma kana jidduu jira waan jidduu kanatti koonseptiin isaanii kun agrigeetiidha. Kun ammoo indiviijuwaalii akka ta'e qabachuu hin irraanfatinaan isiniin jaa dabarfadha. Gabaabumatti gabatee armaan gadii kana keessatti ilaala. Maakroo fi maayikiroo. Study individual economic unit in an economy. Economy sana nama dhuunfaatiin maal taati? Sochooti jechuu gabaabumatti. Individual economic unit is what? An economy. Gartee deal with income price output inni kun hundi maali? Nama dhuunfaatiin socho'a. Central problem in the price of determination and allocation of resource. Gartanii immoo dubbii asirratti sirrii ilaalaa asirratti immoo galiin gatii oomishaa fi kan kana fakkaatan rakkoon giddugaleessaa gatii murteessoo yookaanis qabeenya tokko inni afuraffaa meeshaalee ijoo fedhii jechuudha. In the main tool of our what? Demand and supply of the particular commodities and factor isaan kun hundinuu maali? Nama dhuunfaatiin muranii murteeffamanii jechuudha. As jala kootu maakroo jalatti immoo study and economy as whole akka walii galaatti jechuudha. As whole jechuun kan waliin jechuudha. In and what whole and it is aggregate kan waliin irratti kan murteen itti kennamu jechuudha. Deal with in national income galii amma national income keessatti and output of the general price level gatii biyyaa kan walii galaa irratti jechuudha. Murtoo kan kennu mootummaanis ta'ee nama dhuunfaatti abbaan fedhee haa ta'u kan irratti mari'atanii waan takka muranii irratti murteessan jechuudha. It is made towards aggregate demand and aggregate supply. Dhiyeessa gabaa tokko irratti jechuudha. Dhiyeessaa fi barbaadaanis jechuudha. Barbaadaan waan san barbaada dhaqee fi inni immoo sapplaayeroonni waan san warreen dhiyeessanis eenyuuni? Wool. Nama dhuunfaatiin osoo hin ta'in akka biyyattiitti murtee biyyaa fudhatanii jechuudha wanti kun. Haala kanaan help to solve
central problem of the full employment of resource in the what economy. Rakkoo biyya takkaa keessatti furuuf amma central problem rakkoo giddu galeessaa full employment. Hojii kamiyyuu keessatti jechuudha qabeenya kamiyyuu keessatti economyidhaan waan san furuu danda'u waliin jechuudha. Deal within the determination of equilibrium income and what employment in aggregate level. Isaan kana hundaa'u maali waliin irratti waan kan murteessanii jechuudha. Asirratti immoo fakkeenyaaf example kan laallee haa dabarfannu. Example GDP gross domestic product in Ethiopia in general price level of in Ethiopia. Fakkeenyaaf GDP yoo fudhanne biyya Itoophiyaa keessatti fakkeenya maaliiti? Fakkeenya maakrooti jechuudha. Fakkeenya maayikiroo yoo fudhanne jechuudha. Example price of tea gatiin xaafii tokko jechuudha. Price of orange, income of average saving of chala. Gartee wanta nama dhuunfaatiin muranii murteessan jechuudha. Dhuunfaa isaaniitiin gatii ifumaaf waan san godhatan jechuudha. Gatiin xaafii tokko burtukaana tokko abarraashii fi qusan caalaadha jechuudha. Asirratti namuu akkuma mataa isaatti waan san maal godhatee hojii irratti oolfatee jechuudha. Haala kanaan laalaan isiniin jaa kun konseptii irra deebiidha. Barnoota guddaa maxxanseetiin jira ni jira achirratti bilibilii laalaan isiniin jaa. Barnoonni keenya kaarraas asumaan raawwata. Like, share, subscribe, comment godhuu hin dagatinaan isiniin jaa. Nagaan naaf jiraadhaa. Barnoota hafanii waliin turtii gaarii qabaadhaa. Goodbye.